Abbaan kee maaliif hidha qarshii dhiqeeffatan sana kan naallaan? Banti haadha koo baay'ee dhukkubaatti jira. Ishee hojii rakkachaatti jira ayyuuti. Haati kee dhukkuba isaanii irraa fayyuu ni danda'u. Ani garuu dhukkuba fayyuu hin dandeenye ni qabamee jira. Waggaa tokko guutuu yommuu jaalala keetii qabee dhiphadhutti atoo maanaa gadduun. Waa'ee kanaarra deddeebi'ee sitti meera. Qarshiin liqeessitee na doorsistee akkas jaaladhu barbaadde taana jecha tokkoon sitti. Qarshiin jaalala bituu hin danda'u. Waggaa meeqa ishee garane kan nama dhuummoo tuffii isheeti. Intalli hiyyeessaa isheen isaana tuffatti. Garuu isheen homaan goone gurbaa boonaa sanatti ishee gorsa malee. Abbaa keef qarshii 10,000 liqeessuun koo jaalalamsiif qabuuf kabajaa maatii keetiif qabu ibsuuf malee narraa hafeef miti. Kanaafuu waan qarshiin liqeessiteef jaalallee kee ta'uu qabata. Liqeeffadheen taalee malee sii deebi'e. Soolane namootni baay'een jaalalli waaqayyoodha jedhu. Anaaf garuu jaalalli waaqayyoon osoo hin taane seexana. Keessumaayyuu jaalalli kee kan nagaa na dhorku, kan na dhiphisu, kan halkan dirba malee na bushu seexana qancara gaanfa qabudha. Anaaf immoo kan karaarra dhaabbattee naataa kartu seexanni sidha. Osoon seexanaa ta'ee maa carraa koo kamiin silaa yommuu itti kofaltu utaalee laphee kee keessa seene sanaan booda utuun jaallatin jaalala kootiin qabamtaa turte. Kadhannaan baay'ateef jaalalan ta'u. Osoo laphee koo keessa jiraatte akka tammana na kadhattu hin barbaadu. Osoon si jaalladhee ofii koosti kadhadhaan ture. Dubartoonni kan jaallatan irraa kan isaan jaallattu yoo eerumaan wayyeessa jedhu nageenyeeti. Mukni tokko mana ni ijaaru. Anis yoon si jaalladhe malee tu qofaan na jaallatteef bu'aan qabu. Waan fedheefu abbaan kee yommuu qarshiin irraa liqeeffatanitti mana jireenyaa keessan naa mallatteessaniiru. Qarshichi naan deebi'u yoo ta'e manicha naa gadhiisuun keessan nafu. Sis dhabee qarshii koos dhabuu hin danda'u. Kan qarshii 10,000 na bitu anis hangaa miti. Jaalallee siisan morma kunneen lafa buusu qaba. Wayyoo! Isa ajjeesuun furmaata ta'uu hin danda'u. Waan inni du'eef qofaas jaallatti jedhanii yaaduunis gowwummaa natti fakkaata. Kan biraa dabartee jaallachuu dandeesse. Yookaan baay'ee jaallattiin waan ta'eef isheenis isa malee jiraadhattee of ajjeesuu dandeesse. Eeyyee poolisoonnis qabuu danda'u. Callisaa! Nyaata booratti haddu tisii dinaarii ajjeesa malee nyaaticha dhiisu. Morma isaa kutee lafa buusa. Wayya. Morma isaa kutanii lafa buusuun kana kutuu caalaa salphaadha. Mitire, maal? Angarbuu sulaata. Osoo qarshii kana fayyadamtanii balleessin dura isa balleessuu qabdu.
dabalee dhiinnee finnee harka kee keessa galchuu qaba. Amma finnee harka kee galchan. Solane. Oarre. Maali gaama? Osoo hojii keessan na laaluun ciisee du'aa ga'a. Qoricha ammayyaa'oo na fayyisuu dide. Mee maal ta'a amma qoricha aadaa yoo na barbaaddan? Qoricha aadaa? Eeyyeen. Mee abbaa keetti naaf himi. Qoricha aadaa maal godhaa fi mana yaalaa lafuun ni koon dadda hundaa ishee geesseera. Sayyuu liqeeffadhee idaan namaatti galee. Idaan namaa qarshii 10,000 matarraa nayyaatti jira. Kunoo bantiin qarshicha liqeeffatti naa deebisee sagallatti bilbila. Waan hin godhuun qabu. Kan barbaade ta'a malee iddoo kana hin bultu. Maal nagaadha miti? Boona. Waan hin dhagee dhufee anatu beeka. Ansi dhabuun barbaadu boona. Solane. Maaliif boossarii? Tulluun si ajjeesuuf si barbaadaa jira. Kun waan haaraa miti. Tulluun yeroo baay'ee na ajjeesuuf na barbaadaa ture. Maarree anis lubbuun na dhiphateen boona. Maalan godheen Solane? Maalan godheen? Moo si jaallachuu kootu balleessaadha? Si jaallachuun koo balleessaa ta'a? Naan ajjeesan. Akkasin jedhe boona. Naan ajjeesan. Naan ajjeesan. Maali hodhu? Naan ajjeesan. Boona. Ati yoon du'e maal ta'a jechuu dandeessa? Anaaf garuu si dhabuun yookaan du'a miti yookaan jireenya miti. Imimmaan koo dhugaa jiraachuu. Deesi. Akkati waa'ee koo dhiphattu na gata. Anaaf jetti rakkina meeqaa agarta? Anaaf jetti dhiphatta. Anaaf jetti hiriyoota keetiin gadi taate. Anaaf jettee. Na jibbi Solane. Na jibbi. Na jaallatiin na jibbi Solane. Na jaallatiin. Jaallachuu keetiin yeroo hundaa dhiphachuu malee waan tokko waan harkatti hin qabdu. Boona. An kananis jaalladhe waan as jaalladhu qofaaf malee waa sirraa argachuuf miti. Akkan gammadu barbaadda taana waan asiin jedhe tole naan jedhe. Har'a iddoo kana buluu hin qabdu. Eessan deema Solane? Eessan deema? Yoo ta'u baatellee waliin deemnee mana keenya bulla. Ani hin deemu Solane. Hin deemtu? Hin deemu. Egaa anis asumas si wajjin bula malee hin deemu. Wal faana nuuna ajjeesan.
Hajira. Naannoo sana namni jiraachuuf dhiisuusaa sirriitti mirkaneeffadhaa. Mirkaneeffannee roomtuu hin jiru. Tole. Hojii keessa raawwadhaatii dafaa naannoo sana gadhiisaa ba'a. Tole. Harka koo na mul'ate. Akkasi malee dhiirri. Maal taatan? Rakkoo jira? Kan nuti ajjeesneedha. Boonaa miti. Boonaa miti? Dogoggoreetan nama biraa ajjeese. Dogoggortee nama biraa ajjeeste. Maal ta'e? Dogoggoruun waanuma jirudha. Nama ta'e kan hin dogoggorre bishaan ta'e kenna gara abidda ta'e kan nama Yoo ofiif jette mi'aadha. Maal taate natti himtu? Solani. Waaqoon maal ta'e? Waaqoon maal ta'e Sodan? Waaqoo ajjeesanii boona. Waaqoo?
Edaa waan ati jettee dhugaadha. Boona. Sisi ani ajjeesanii boona. Boona. Silaa yoon akkamiin ta'a ture boona. Waaqo. 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 Maal nagaadha miti? Boona. Haadha koo baay'ee dhukkubaatti jira. Dhugaa? Edamootti caalee bule. Amma maaloo eegaa soolani? Qoricha aadaa barbaadinaaf dinaan jennaanan dhufe. Qoricha aadaa? Maal taareen barbaannaaf kaasoolani? Ambaadiyyaa deemee nan fidaafi. Qofaa kee moo? Rakkoo maal qaba soolani? Amma ga'een deebi'u. Na eegnan dhufa. Yoo ta'u baatillee waliin deemna. Tole innis hin ta'a. Na eegnan dhufa.